Wantu akkas hin ta'u. Sila koo reettiin koo korbeessa ciifteetti kenniti. Daqiiqaa shan bichaadha. Daqiiqaa shan bicha. Daqiiqaa qaba. Gajjari seeraan gajjari. Waan bareedduu takka isiniif qooduuf hin dhufe meeqaamaa qalbiidhaan na caqasaa gaafa tokko ummaanti sababa itiif mana namaa deemti achuma osoo jirtu mucayyoon takka TikTok osoo daawwataa jirtu tasa viidiyoo kiyyara dhufti yeroo kana viidiyoo kana dhaggeeffattee erga fixxeen booda achumatti waa'ee kiyya haasa'uu jalqabdi beekaa achi ka jirtu haala tiyya ta'uusii gonkumallee hin beekan isii achumatti dhiisanii na hamachuu jalqaban ummaan tiyyas achi teettee waan jarri waan kiyya haasaan hunda dhaggeeffattee erga fixxeen booda manatti galtee naa bilbilte ayyaatiyya ulfaadhu kabajame na kabachisiiste nama gidduutti mataa kiyya ol na qabachisiiste naan jette beekaa osoo isaan badduuti ya dubbatanii achumatti hamileen isii caba ture maal jechuu barbaade keessattuu ijoolleen shamaranii biyya ormaa teettanii maatii keenna bira hin jiru jecha gocha fokkataa akkanaa kana dalaydan waan biraallee isin godhuu dadhaban qalbiin isaanii isin cabaa jira gaafa qalbiin maatii nama cabde ammoo gaariin nama muudattuu beeka achumaanu ati kan shamaraa umriin kan kee akkanatti hin dhaabatu beeki barawii heerumuun kan kee haadha ta'uun kan keen oolu boru ilmoon tante osoo waa balleessitee akkamitti isitti dubbachuu akkamitti isii adabuu barbaadde maal siin jetti beeytaa atuu bara dargaggummaa kan keetii TikTok irratti akkana ta'aa turte hamilee maaliin ana lolta hamilee maaliin na sirreessitaa siin jetti obboleettitiyya viidiyoo nadha rikoordi ta'ee taa'u waggaa 20 manadhaa ilmaan kan keetiin daawwatama waan boru si saalfachiisu maatii kan kee mataa gadi qabuu fi rabbiin biratti si gaafachiisu gochuurraa of qusadhuu jecha maafi.